kenna fi taate tolchufti sibiratti beechufti nu qorsu fi qabdi awwaanis dhufee yanurraa hafta barsite lammeessoo irratti koronaa lafa barsite qorsanuuf ta'e lafirraa haasi koronaa addunyaa guutuu nu gargaaru Waaqayyo gooftaa qorsanuuf ta'e lafirraa haasi koronaa addunyaa guutuu nu gargaaru Waaqayyo gooftaa. Nu bennu waaquma addunyaa cufa irreef guddina kenneef nami dhukkuba hayree qaban si beeka tanaaf si ama laf keessa dhibee hamtuu tan si qofa baasa ammeenna kenna ilaalini hatin nu baasi addunyaa guututti rakkachuu jira ilaali ammeenna kenna ilaalini hatin nu baasi addunyaa guututti rakkachuu jira ilaali marra wallaala kenna biitaate tolchufti sibiratti beechufti nu qorsu fi qabdi awwaanis dhufee yanurraa hafta barsite lammeessoo irratti koronaa lafa barsite qorsanuuf ta'e lafirraa haasi koronaa addunyaa guutuu nu gargaaru Waaqayyo gooftaa qorsanuuf ta'e lafirraa haasi koronaa addunyaa guutuu nu gargaaru Waaqayyo gooftaa. Ilmeen namoota rakkate waan taatu dhabde hedduu waan nyaatti mina dhabde guddoo hagabde naqa wal fuudhuun rakkinna ta'e namootaaf sodaan laf dhufte tun cufti marrum koronaa atiin tan cufa laf keessa baasuun dandeetta waaqnu gargaarii yannooteen nan dhageetta atiin tan cufa laf keessa baasuun dandeetta waaqnu gargaarii yannooteen nan dhageetta marra wallaala kenna biitaate tun cufti sibiratti beechufti nu qorsu fi qabdi awwaanis dhufee yanurraa hafta dabarsite lammeessoo irratti koronaa lafa barsite qorsanuuf ta'e lafirraa haasi koronaa addunyaa guutuu nu gargaaru Waaqayyo gooftaa qorsanuuf ta'e lafirraa haasi koronaa addunyaa guutuu nu gargaaru Waaqayyo gooftaa. Addunyaan gara kelaatte gara fi keessa cuftinu waan guddoo yaatte ambulaansaallee tanuu yaan bira nu deemi qorsa fayyinna kan keetiin waaqa nu reebi harkuma keetiin uumame cufti namoota lubbuu nu baasi yoo nu taanelle cubboota harkuma keetiin uumame cufti namoota lubbuu nu baasi yoo nu taanelle cubboota. awwaanis dhufee yanurraa hafta barsite lammeessoo irratti koronaa lafa barsite qorsanuuf ta'e lafirraa haasi koronaa addunyaa guutuu nu gargaaru Waaqayyo gooftaa qorsanuuf ta'e lafirraa haasi koronaa addunyaa guutuu nu gargaaru Waaqayyo gooftaa. fi fuula deeqanna afaani dacha hakimidda gargare janna dhukkubii kuni waan nama gargar fageessa waaqa si'umatti fayyina waliin nu geessa yaayyuu ifanne balleessi dhukkubicheessa gorsiin jira nu hin beekne harka keessa yaayyuu ifanne balleessi dhukkubicheessa